Jirra jirtuu daawwattoota Zaraa Intartiimentii nageenya kiyya laggeeniif gaarreen kutee bahee qilleensa keessa naannawee bakka jirtanitti sinaagamu. Akkam jirtan nagaa kootii galata Rabbii baga jiraattanii hordoftoonni amantii musliimaa baga shwaaliinis guyyaa Iid isaa isiniin gahee kaleessa guyyaan Iidaa baga nagahaan xumurtan. Daawwattoota Zaraa Intartiimentii akkam jirtan fayyaa keessanii na barbaadaniirtanii Zaraan guyyaa 4 yookiin guyyaa 3 eessa akka badde hin beeknu anis hin beeku amma isinii barbaadamee mul'adhee jira eessa badde jettanii namni na soqxa yoo jiraattan qabsoo bakka qabsoo deemee dirree qabsoo jechuudha. Amma bakka sanii galee dirree qabsoo irraa dhufaa jira. Gabaabumatti akkam jirtanii anna gakootii baay'ee si yaade sanarraa yoo turan dhugaa si yaadanii injira jechuuf mul'achuuf dhufee uummata kiyya kana obsee hangam jiraachuun baay'ee natti ulfaata. Maaliif bakka faamilii kiyya kana asirratti dhiisee osoo gara haasawaa hin deemne namoonni YouTube chaanaalii Zaraa Intartiimentii faarwataatan diimaa santuuqaatiin nutti dabalama faamilii kiyya ta'a. Osoo Zaraan teessintuun as jirtu hin qorratiin haala keessa hin taa'inaa isiniin jechuu barbaada. Nattis dabalama baay'eedhaan wajjin faamilii baay'ee kana wajjin baay'ee ta'a. Waan biraa immoo dhiyeenya kana badee jira mul'atu. Amma deebi'ee mul'adhee jira isinirraa yoo fagaatan namatti hin tolu isin malee jiraachuun baay'ee ulfaata. Akkam jirtanii anna gahootii galata Rabbii jira waan isin yaada keessan irraa kan hafe akka biraa immoo naga kootii nan jira eessa akka ture dhufe akkuma isinii hime qabsoodhaaf deemee jedhee jira. Waan biraa gaafii na dhiyaatu yoo jiraate ijoolleen miidiyaa irraa ooltan maaliif akka bade hin beektan jedhee yaada ijoolleen sooshaal miidiyaa fayyadamtanii garuu amma deebi'ee mul'adhee jira nama waliin jiraatu nu haa taasisu Rabbi hedduu isin jaalladha gaayis viidiyoo amma hojjedhu kanarratti irra caalaa bas jiraachuu kiyyaa fi nagaa isin gaafachuuf faamilii Zaraa Intartiimentii hordoftoota kiyyaa namoota baay'ee isin jaalladhu akka isin badde jettanii na yaadneef mul'achuu fi asumaammoo waan xiqqoo takkas haasofnee adda deemnaa maaliidha haalli amma Oromiyaa keessa jiru baay'ee nama sodaachisaa waan siyaasaa osoo hin taane YouTube kanarra waan siyaasaa hojjechuu hin barbaadu. Maaliif dhimma siyaasaa dhimma siyaasaatiif haasoo barbaadeetu osoo hin taane YouTube kanarratti waan siyaasaa hojjechuu hin fedhu. Haa ta'u rakkoolee tokko fi haala jireenya ilmaan Oromoo keessa jira yoo ilaalanii wanti nama dubbachiisu hin jira wanti nama wanna jedhu hin jira. Gabaabumatti maal isiniin jechuu barbaade Oromiyaa keessaa akkuma beekamu dhiyeenya kana intala Oromoo takka mucayyoo faamilii gargaartuu maatiin nu jiraachifti jedhanii akkuma miidiyaa irraa argitan bohan mucayyoo mana yaalaa keessatti qalanii akkasuma nama 6tu du'ee jira. Kan dhageenye kunniin namni 6 garuu kan biraa kan nuti hin beeknes baay'een du'uu danda'a namni baay'een miidhamuu danda'a. Dhugaa dubbachuu fi gadda hedduutu natti dhagahame isa abbaarraa ajjeesanii daa'imnis bineensa nyaachisanii waa baay'eetu jira. Kanaaf ilmaan Oromoo yeroo ammaa kana haalli jijjiiruu haala baay'ee ulfaataadha. Garuu ka biyya bulchaa jiru Oromoo ka miidhamu Oromoo ka du'u Oromoo ka dararamu Oromoodha. Oromoon asirratti maal gochuudha qaba? Maal gochuutu nurra jira waan jedhu Oromoo rafina akka wanta jiru beekuudha qabdanii gabrummaa ammas keessa jirtan Oromoon ammas gabrummaa keessa jira sabni Oromoo ammas gabrummaa akka duraa keessa jira waan ta'eef sosocho'a rafina maaltu fuuldura keessan akka jiru mootummaa gabroomsaa taadha. Mootummaan kunis nurraa ka'uudha qaba. Mootummaan kun Oromoo miidhaa jira way qajeelee Oromoo hojjechuu yookiin aangoo gadi dhiisuu kanuma garuu hiree keessa murteeffachuu fi ammas socho'uuf ammas akka duraatti socho'utu sanarra jira ilmaan Oromoodha. Asirratti waa baay'ee haasa'uu hin barbaadu gaggabaabseeti gadda obbolaa keenya dhiyeenya kana nurraa du'aniif baay'ee gadda maatii fi firoottan akkasuma uummata Oromoo guutuuf Rabbi obsaaf jabina haa kennuuf.
waan biraa immoo wantoota hojjennu waan hundumaanuu walitti deebinaa wanta haarawaa hojjedhu amma viidiyoo kanarratti waan isin yaadeef jiraachuu kiyya qofa isinitti mul'isuudhaaf hanga viidiyoo biraa hojjedhee viidiyoodhaan walitti deebinuuf turtiin keessan Zara Entertainment wajjin haa taatu. Sagantaalee kiyyatti fuufee hojjedhaa waan hojjedhu irraa homa hundumarraayyuu sagantaalee amma itti deebi'ee itti fuufee hojjechuuf qophii kiyya xumuree isinitti dhufee jira. Hanga viidiyoo haarawaan walitti deebinuuf baay'ee isin jaaladha hedduu isin kabajaa namoonni haarawaa taatan nutti dabalama faamilii baay'ee kanatti baay'eedha. Yoo ergaa qabaattaniif waan nagaafattan qabaattan koomenti jalatti godhaa nagaafadha. Barri bira bilisummaa isin haa ta'u yeroo gaarii qabaadha.